Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab. Egaa hundi keessanuu baga jala bultii bara haarawaa fi akkanumallee eebba hidha guddicha Itoophiyaadha murmuriitiin isin ga'e jecha. Egaa viidiyoo teenya kanarraa keessatti waa'ee hidha kanaatiin wal qabatee akkanumallee bara haarawaa kana qabachuudhaaf guyyaa tokko qofatu nu hafe. So egaa hidha guddaa biyyattiidha Abbaay. Egaa Paagumee 4 bara 2017 kan eebbifamuudha kan ta'u jechuudha guyyaa har'aa jechuudha. So waa'ee isaarraa ni haasofna. Akkanumallee immoo Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera biyyattiidha. Kaleessa galgala fuula miidiyaatiin yeroo isaan boo'icha argisiisan keessattuu waa'ee hidha haaromsa biyyattii kana wal qabatee yeroo isaan boo'anidha karaa miidiyaa adda addaatiin kan deemamaatiin jiru kan argaatiin jiru jechuudha. Wanti isaan boochise maalidha kan jedhu gabaabinaan ni ilaalla. Waa'ee hidha guddicha haaromsa biyyattii kana immoo har'a ni eebbifama. Egaa bu'aa bayii baay'ee keessa darbuudhaan baroota 13 waggoota 13 lakkoofsiseetiin jira waggoota 13 hin booda immoo hidha guddicha biyyattiidha Abbaay yookaan afaan Oromootiin mormor jedhanii warroonni naannoo sanitti argaman. So hidhi kun guyyaa har'aa kan eebbifamu ta'a jechuudha. Egaa hidha Abbaay kanarraa Itoophiyaan humna elektirikaa guddaa ni argatti jedhameetiin kan eegamudha. Hanga ammaatti hidha elektirikaa adda addaa irraa Itoophiyaan meegaawaayitii 4,000 ol akka argattudha. Abbaay irraa immoo Abbaay hidha elektirikaa kana yookaan xumuramu ta'e immoo 5,150 meegaawaayitii akka maddisiisuu danda'udha. Maddeen gabaasaa kan ibsaatiin jiran waa'ee isaarraa ni haasofna. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaadha. Maaltu boochise? Karaa miidiyaa adda addaatiin wanti argaa jirru wanta bal'aa argaatiin jirra. Mee duraan dursee hidha kana bara jalqaba egaa bu'uurri kaayame yoomidha kan jedhu isiniin haadha qabu. Hidha guddicha biyyattii kana egaa yeroo jalqabaatiif kan jalqabe yookaan immoo bu'uurri isaa kan kaayame bara 2003 dha jechuudha. Ebla 24 dha kan kaayame jechuudha. So hidha kana waggoota 13 darbaniif egaa hojii irra kan turee fi akkanumallee namoonni baay'een kan irratti hirmaatan maandistoonni baay'een warroonni humnaan hojjetanis baay'een kan irratti hirmaatan akkanumallee qabeenyi biyyattiidha kan irratti bahayaatiin ture. Biyyattiin tun qabeenya qabdu hundayyuu achirratti kan invest gochaatiin turtee fi akkanumallee uummanni Itoophiyaadha yookaan uummanni Oromoodha bal'inaan achirratti hirmaachaa kan ture. Barataa ta'uu danda'a, barsiisaa ta'uu danda'a, dooktoreetii ta'uu danda'a, beekaas ta'e wallaalaa akkanumallee kan qabuu fi kan hin qabnellee hundi isaaniitiyyuu ashaara isaanii irra kan kaawwatanidha jechuudha. Oromoota biratti hidha Abbaay kanarratti egaa hedduu baay'ee tokko gammanneetiin jirra. Baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Egaa kaleessa galgalas muummicha ministeera kan isaan boochise kana fakkaata. Sababni isaas Itoophiyaan hidha guddicha kana biyyoonni baay'een xumuruu hin dandeessu, dandeettii hin qabdu jedhameetiin qoqqobbiin adda addaa irra kaawwamaatiin jira. Keessattuu akka gargaarsi adda addaa hin godhamneef biyyoonni akka Ameerikaa, Gibxii fi kan kana fakkaatan baay'een isaanii irratti hojjechaatiin turan. Kanarra darbee qoqqobbiin irratti adeemsifameetii jira. Egaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa Itoophiyaan liqii tokkollee argachuu hin qabne. Hidha kanaan kan wal qabate liqii kamiyyuu argachuu hin qabdu. Akkanumallee beektota adda addaallee kennamuufi hin qabu kan jedhu qoqqobbiin guddaan irra gaggeeffameetiin ture. Garuu Itoophiyaan qoqqobbii kana tole osoo hin jedhin hidha kana waggoota 13 darbaniif hojjechaatiin turte. Har'a immoo guyyaa har'aa kana eebbaaf qopheessiteetiin jirti. Egaa inni kun wanti inni si keessatti uumu yookaan immoo gochi inni si keessatti uumu hedduu tokko kan nama gammachiisudha. Egaa xaqilaa ministeerii keenya yookaan immoo muummicha ministeera keenyallee kan boochise kana fakkaata. Egaa namoonni baay'een immoo viidiyoo sanarratti viidiyoo tana akkuma masarratti argartan jechuudha. Egaa react gochuu irratti argamu. Muummicha ministeera kan boochise maalidha kan jedhu jechuudha. Egaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti jijjiiramni haarofni kun erga dhufee kaasee wantoonni argaatiin jirru biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee ta'aatiin jiru. Magaalota keessattuu koriidarii magaalaa bareedinaa fi miidhagina magaalaa fi baadiyyaa keessatti illee wanti hojjetamaatiin jiru guddaadha. Kun hedduu tokko kan nama gammachiisudha. Akkanumallee ammallee wanti hafuu fi uummanni kaasaatiin jiru bal'aan akkuma jirutti ta'ee haa ta'u garuu jijjiiramni bara kana keessa uummata Oromootii fi akkanumallee uummanni Oromoo kun gara aangootti yookaan immoo aangoonni siyaasaadha gara aangoo kanaatti dhufanii biyya kana bulchuu irratti gaheen isaan taphataatiin jiranii fi jijjiirama biyya kanaa keessatti illee fidaatiin jiran hedduu tokko kan nama gammachiisudha. Isaan kanarratti namoonni adda addaa faallaa jiraachuu illee danda'anii siyaasaadhaan garaagarummaa qabaachuu danda'an wanta adda addaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'anii garuu inni kun hunda keenyaaf iyyuu kan irratti hirmaannee fi baasii adda addaa bu'aa bayii baay'ee kan irratti dabarsine dhimma nageenyaatiin Gibxii wajjin ture maal akka ta'e kanaan dura
yeroo baay'ee isiniif dhaqqabsiisellee ture jechuudha waggoota darban dura jechuudha. Egaa hidha haaromsaa kanarratti kana wantoota jiran ni ilaalla jechuudha. Egaa guyyaa har'aa eebbisaa ni adeemsifama. Egaa namoonni baay'een irratti hirmaatanii lubbuun namoota baay'ee achirratti kan darbeedha hojii sanarratti. Egaa information adda addaa kan bayaatiin jiru. Egaa hidha Itoophiyaa kun Itoophiyaadha maalidha jenneeti yoo kan ilaallu ta'e hidha kana Itoophiyaan piroojeektii kamiyyuu meegaa piroojeektii gurguddaawwan ta'an kanneen egaa jalqabdee xumuruu akka dandeessu addunyaadhaaf kaapitaala tokko malee addunyaarraa osoo hin barbaadin qaama kamirraa iyyuu osoo hin barbaadin uummata ishee qofaan hojjettee argisiisuu akka dandeessu addunyaadhaaf kan itti agarsiifteedha. Meegaa piroojeektii kana biyyoonni hojjetan kan akka Gibsii kanaan dura sawaa irratti ni beektanii baroota dheeraa turan darban irratti kan hojjechaatiin turtee fi addunyaadhaaf kan agarsiiftee fi anattu humna qaba jechaatiin kan ittiin turte. Egaa Abbaay irratti immoo amma hidha kana fakkaatu kana hidha guddicha elektirikaa guddaa burqisiisuu danda'u. Egaa parsantii dhibbaan humna elektirikaa Itoophiyaan qabdu kana dachaadhaan ni dabala jedhameetiin kan eeggamaatiin jiru jechuudha. So kanaafiyyuu hidha kana Itoophiyaan dandeettee xumuruu hin dandeessu wanta jedhamudha kanaan dura. Qaamota adda addaa irraa kan ka'aatiin ture kana uummanni Itoophiyaadha. Uummanni Oromoodha immoo gahee isaa bal'aa taphateetiin jira as keessatti jechuudha. Egaa barattoonni isaanii akkanumallee beekaan isaanii egaa namni kamiyyuu kan beekumsa qabu beekumsaan kan qabeenya qabu qabeenyaan kan qabeenya hin qabnellee wanta qaburraa ayyoowwan keenya sabbata isaanii irraa hiikatanii hidha kanaaf boondii baay'ee bitaniitiin jiranii akka bitamanillee taasisaniitiin jiranii warroonni jaalates warroonni hin jaalatanis ashaaraa asirraaf qabani. Kana dhimma siyaasaatiin miti kun dhimma Oromoon wanta tokko gochuu akka dandeessu xumuruu akka dandeessu uummatni Oromoodhaa biyya bulchuu irratti gahee guddaa taphachuu akka danda'u yookaan immoo jijjiirama fiduu akka danda'u kan addunyaadhaa fi akkanumallee uummatoota biyya keenya keessatti argamaniifillee kan argisiisedha jechuudha. Egaa kanaan dura waggoota darban keessatti Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu isa jedhamee ture furmaata kenneetiin jira jechuudha. Egaa sirni amma biyyattiin keenya ittiin bulaa jirtu sirna Oromooti. So kanaafiyyuu kana jechuun maal akka ta'e isiniif gala jedheetiin yaada. Egaa kanaaf fakkaata muummicha ministeeraallee karaa miidiyaa isaaniitti dhiyaatanii miidiyaa irratti kan booyaatiin turan akkasitti yeroo booyan kan argisiisan jechuudha. Egaa wanti kun nu keessattillee miira cimaa ta'e nu keessatti argisiisaatiin ture. Uummata bal'aa keessattillee namoonni baay'een waan kanarraa haasayaatiin jiranii miidiyaawwan garaagaraallee waa'ee kana haasayaatiin jiran. Egaa kun taateen kun kan ta'e maalidha? Egaa miira hangam akka biyya isaaniitiif qaban keessattuu kanaan dura uummanni Oromoodhaa biyya bulchuu hin danda'u kan jedhamaatiin ture san egaa funyoo san kan addaan kute ta'uudha kan argisiisaatiin jiru. Egaa jijjiiramni biyya keenya keessatti argaatiin jiru koriidariin biyyattiidha. Kanaan dura an Itoophiyaa keessatti wanta kana guyyaa kam argina jechaatiin turre. Fakkeenya magaalaa Finfinneedha guddittii arguu dandeessan Adaamaa irratti hojjetamaatiin jira. Magaalota baay'ee keessatti kan akka Jimmaa irratti egaa magaalota bal'aa Itoophiyaatti keessatti koriidarri kunillee hojjetaatiin jira. Bakki magaalaan maal akka fakkaatu magaalaa fakkaachuu kan jalqabde sirna kana keessa egaa hedduu nama gammachiisa. Kana keessatti immoo gaheen uummanni Itoophiyaadha taphataatiin jiru keessattuu uummanni Oromoodha yeroo ammaa kana biyya bulchaa kan jiru. Eenyuyyuu haa ta'u nam tokko yoo ta'e Oromoodha kan jedhamu jechuudha. Kan biyya bulchaa jiru Oromoodha jedha. Sabaaf sablammiin egaa 84 ol argama biyya kana keessatti. Sabaaf sablammii kana keessa namni tokkochi biyya bulchaa jiru Oromoodha. Jaaladhus jibbis dhimma siyaasaa feetes yoo qabaatte kan biyya bulchaa jiru yeroo ammaa kana Oromoodha kan jedhamaatiin jirullee kan reaalitiillee jiru jechuudha. So kanaafiyyuu egaa Oromoon hangam takka hojjettee argisiisuu akka dandeessu gama hundaaniyyuu gama nageenyaatiin gama siyaasaatiin gama piroojeektiiwwan meegaa piroojeektiiwwan gurguddaa kanneen hojjechiisuu irratti hangam hojjechuu akka dandeessu kan argisiisudha. Hedduu tokko nu hundinuu itti gammanneetiin jirra. Sababni ittiin gammanneef maalidha? Dhimma siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya asirratti. Dhimma siyaasaa siyaasaadhaan furama. Inni kun immoo biyyi keenya keessattuu uummanni Oromoodha hojjetee waan tokko jijjiirama biyya keessatti fiduu hin danda'u. Sirnoota darban keessatti kan leellifamaatiin turee fi irratti haasamaatiin ture. Oromoon biyya yoo bulchite biyyi ni diigamti isa jedhamaatiin ture. Daareetti furmaata kan kennee fi deebii qaamota siyaasaa akkas jechaatiin turan isiniifillee egaa deebii gahaa kan kennedha. Egaa viidiyoowwan asirratti argaa jirtan kanneen arguu dandeessanii egaa sababni asirratti isiniif maxxansaatiin jiru jijjiiramni baroota as gabaabaa kana keessa argaatiin jiru biyyattii keessatti rakkoowwan garaagaraa qaala'insa jireenyaa jiraachuu danda'a kan nageenya jiraachuu danda'a. Inni kun furmaata yeroo gabaabaa keessatti ni argata jedheetii yaada. Kanarratti immoo uummanni Oromollee bal'isee yoo hojjete abbootiin amantaadha. Akkanumallee abbootiin gaddaa, haadholiin siiqqeedha, jaarsotiin biyya, beektonni biyya, qaamonni siyaasaa Oromoodhaa kun waliigaltee yoo kan uuman ta'e tokko yoo ta'an
Anti Itoophiyaa keessatti osoo hin taane gaanfa Afrikaa keessatti illee Oromoon hojjechuu danda'u. Egaa sirna kana keessatti bal'inaan argaatiin jirra. Egaa kana yeroo jennu qeeqamni adda addaa hin jiru jechuu keenya miti kan isiniif ibsuudhaaf yaaduu dhaggeeffattoota kan koo garuu jijjiiramni amma argamaatiin jiru kun jijjiirama bal'aadha jechuudhaan kaasuu barbaada. Egaa jijjiiramni kun immoo gama hundaan furmaata yoo kan argatu ta'e gara fuulduraatti biyyi keenya garamitti deemuu akka dandeessu. Biyyi keenya piroojeektiiwwan gurguddoo hojjechuudhaan tokkummaa yoo jiraate, wal dhageettii yoo jiraate, tokko yoo taane egaa wanta hundayyuu bu'aa bayii hundayyuu hojjechuu akka dandeenyu meegaa piroojeektiin kun hidha Abbayyaa kanarratti argineetiin jirra. Biyyi keenya asirratti uummanni biyyattiidha. Egaa akka daataan bahee ibsutti jechuudha uummata Itoophiyaa irraa guutumaan guututti yeroo ammaa kana qarshii biiliyoona 19.1 walitti sassababeetiin jira. Kun kan mootummaa hin dabalatu. Kun baajata harka uummataa irraa qofa. Ayoolii irraa, ijoollee mana barumsaatti baratan irraa, beekaa irraa, barsiisaa irraa, egaa hundarraa, doktoraa irraa, egaa kana xiqqaa guddaa osoo hin jenne, qonnaan bultoota osoo hin jenne, barattoota osoo hin jenne hunda irraa walitti sassaabamedha jechuudha kan isiniif ibsaatiin jiru. Daataan kun daataa sirrii kan mootummaa biyyattii irraatti kan argadheedha jechuudha kan isiniif ibsaatiin jiru. Qarshiin kun kan mootummaan dabalatu. Egaa harka itaanuun immoo qarshii mootummaa jechuun qarshii uummataati kan mootummaan baasis kana caala. Egaa kun hundi walitti edameetiin hidha Abbayyaa kana xumuraaf geessiseetiin jira. Baga gammadan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Egaa muummichi ministeeraallee kanarraa ka'uudhaan fakkaata kan akkasitti miira keessa seenaniitiin kan booyaatiin turanii. Kana jechuun biyyi keenya hangam tokko wanta tokko hojjettee fixuudhaaf dhiibbaan nurra gahaa akka turee fi dhiibbaa sanillee piroojeektii kana furmaata kennineetiin jira. Ammaan booda Itoophiyaan meeqa piroojeektii kamiyyuu hin hojjedha yoo jette uummata isheetiin walii galtee biyyattiin guutuu walii galee hojjedhe yoo ka'e akkamitti hojjechuu akka danda'uu fi akkamitti jijjiiramallee fiduu akka danda'u meeqa piroojeektii biyya kanaaf ni barbaachisa jedhame kana akkamitti hojjechuu akka danda'u egaa hidha kana keessatti argineetiin jirra. Egaa hundi keessanuu baga gammadan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Egaa bara 2017 Paagumee 4 hidha guddicha Abbayyaadha yookaan mormor guyyaa har'aa kan eebbifamu ta'a jechuudha. Egaa guyyaa kana eebbifamaatiin jira. Gammachuu kan koo garanumaan gara miidiyaa keenya Soofuma Raappiin isiniif ibsachuudhaaf kan barbaade sababni isaas Oromoonni hundiniyyuu an yoo xiqqaate boondii 6 biteetiin jira. Boondiiwwan 6 bara 6 keessatti bitee irratti hirmaadheetiin jira. Akka ka'utti kana qofa osoo hin taane barattoonni irratti hirmaataniitiin jiranii barattoonni boondii barattoota jedhamee kan hidha Abbayyaa kanaaf uummata irratti kennamaatiin ture. Haadholii irratti, qotee bultoota irratti, barattoota irratti, beektota irratti hundi keenya jechuudha irratti hirmaannee hidha kana xumuraan geenye yeroo gammachuu keenya itti ibsannudha. Qeeqa gama siyaasaatiin jiru warra siyaasaatiif ni dhiisa. Sababni isaas dhimma siyaasaatiin wal fudhachuun barbaadu. Maaliif jijjiiramni biyya keenya keessatti argaatiin jiru kan na gammachiisudha. Rakkoon hin jiru jechuu kan kooti miti. Rakkoon siyaasaa jira, rakkoon nageenyaa jira, rakkoowwan adda addaa kan diinagdee jira. Akkanumallee kan qaala'insa jireenyaa jira. Inni kun immoo adeemsa keessa uummanni keenya uummanni Oromoodhaa tokko tahee qaamoleen siyaasaa kun gargar ta'uun an hedduu tokko nagaddisiisa. Sababni isaas ani siyaasa addaallee qabaachuu danda'a. Inni kunillee siyaasa addaa qabaachuu danda'a. Siyaasa kana garuu gar tokkotti fidanii adeemsaan wal ta'anii biyya kana guddisuudhaaf biyya kana jijjiiruudhaaf uummata miskiina jaarraa 21 kanaan dura gabroofamaa ture gabrummaa jalaa bahee amma immoo boqachuu qaba yeroo jedhu kana keessatti immoo uummata kana walii galtanii qaamoleen siyaasaa ni beekna hayyoo ta'uufiin jettan kun gar tokkotti dhufuu dhabuun keessan hedduu tokko itti gadda. Maaliif qaamna siyaasaa jechuun uummata isaatiif kan hojjetudha. Uummata isaa irratti kan hojjetu ta'uu hin qabu. Akkan yaadutti wallaalaas ta'u akka kan kootti akka wallaalummaa kan kootti kan isiniif ibsu uummanni keenya tokko yoo ta'e maal hojjechuu akka danda'u qabatamaan argaatiin jirra waan ta'eef jechuudha. Sirna kana keessatti wantoonni ijaaramaatiin jiran ijaarsi adda addaa magaalaa keessatti kooriidariiwwan adda addaa biliclicii jedhan warroonni Oromoon tun na ajaa'ibsiifti. Maaliif kun faarsee bulaa jedha, kun iyyee bulaa jedha, kun abaaree bulaa jedha. Egaa maqaa adda addaa walitti baasuudhaan ni beekamna. Kana osoo hin taane garuu Oromoon gamtoomee tokko ta'ee gosaan naannoodhaan osoo addaan waliin qoodiin tokko yoo ta'e yoo kan ka'u ta'e eessa gahuu akka danda'uu fi maal hojjechuu akka danda'u hidha piroojeektii kanarratti illee argineetiin jira. Kana qofa osoo hin taane hojiiwwan kooriidara magaalaa fi baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kan hojjetamaatiin jiran kunneen kan hedduu nama gammachiisu. Ani Itoophiyaan akka Dubaay yoom taati akka Ameerikaa yoom taati kan jechaatiin turre amma biyya keenya keessatti bilicliciin
inni jedhamu kun kan biyya Ameerikaa keessatti kanaan dura argaatiin turre, kan biyya Dubaay keessatti argaatiin turre, London keessatti biyyoota adda addaatti foddaadhaan ila foddaa social media kanaan argaatiin turre amma biyya keenya keessatti arguu eegalu irra wanti nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Namni kanatti bilicliqee kanatti hin gammadu yookaan immoo koriidara kanatti hin gammadu kan jedhu jijjiirama biyya ufiitiif nama tattaafachuu hin barbaanne yookaan arguu hin barbaanne jijjiiramni biyyattiidha dhimma siyaasaa qofa akka ta'ee fi siyaasaadhaan qofa kan daangeffame ta'uu isaa kan argisiisudha. Egaa kana yeroo isin jedhu rakkoowwan bal'aan hin jira jechuu miti, rakkoowwan bal'aatu jira. Rakkoo kana immoo mootummaan qaamoleen siyaasaa tokko taatanii keessattuu qaamoleen siyaasaa Oromoodha tokko ta'uu qabdan. Sababni isaas yeroo ammaa kana ergaan an xumura irratti isin dhaqqabu qaamoleen siyaasaa Oromoodha dirqama tokko ta'uu qabdan. Oromoo bakka adda addaatti godinaan naannoodhaan beekumsaan adda addaa yoo kan qoodan ta'e maqaa adda addaa walitti baastanii jecha adda addaa kan waliin jettan yoo ta'e kun Oromiyaa ni gabroonfachiisa malee Oromiyaa ni bilisoomsu akka kiyyatti. Maaliif kan waliin qabsaatiin jirtan amma kan irratti qabsaatiin jirtan Oromoo irratti qabsoon Oromoo irratti jechuudha. So qaama biraatiin miti. Kanaan dura waggaarraawwan darban 21 qaamota Oromoo gabroonfataatiin turan irratti uummanni Oromoo hoo jedhee jirra jedheetiin kan ka'e kaleessa kan ka'eef egaa jijjiirama biyya kana keessatti fiduudha. Jijjiiramni kun erga dhufe immoo amma karaa siyaasaatti seeneetiin jira. Siyaasa kana keessatti immoo Oromoo gosaan amantiidhaan addaan qooduudhaaf gochi taasifamaatiin jiru bal'atu jira. Gama hundaanuu gama kamiinuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo kamiyyuu asirratti gahee keessan taphachuu qabdanii keessattuu abbootiin amantaa haadholiin siiqeedha abbootiin gadaadha akkanumallee beektoonni siyaasaadha egaa propaganda qofa osoo ofuu osoo hin taane dhimma saba kanaatiif jettanii hojii bal'aa hojjettanii biyya keessan akka jijjiirtan abdii qaba. Akkanumallee dhaamsa kan koosiniin dhaqqabuu danda'a barbaada jechuudha. Egaa wantoota fageenya irratti argaatiin turre biyyoota kanaan dura bilicliqii biyya akka Dubaay keessatti argaatiin turre, Ameerikaa keessatti argaatiin turre amma Finfinneetti arguu jalqabneetiin jirra already. Finfinnee keessa yoo seentan Finfinnee kanaan dura jirtu osoo hin taane Finfinnee biraatti kan argitan jechuudha. So warri biyya keessatti argamtan baay'een keessan argaatiin jirtanii warroonni immoo jijjiirama kanallee qeeqaa ittiin jirtu qeequun rakkoo tokko hin qabu. Rakkoo jedhee kan yaadu an akka kiyyatti qeequun nama kakaasa kan hojii irra jirullee akka hojjetu taasisa. Garuu furmaata qabaachuu qaba. Qeeqni furmaata wajjin ta'uu qaba. Furmaan barbaachisu yeroo ammaa kana Oromoo kaataagorii adda addaa kan sirna irra jiru sirna biyyattii bulchaa jiru Oromoo. Kan qeeqaatiin jiru Oromoo. Oromoo irratti duultee bilisummaan isheen fiddu gad fageenya yoo ilaalamu immoo hin jiru. Ilmi namaa walirratti duulee walirratti qabsaahee jijjiiramni hin fida yoo jedhe soba. Garuu tokko eda'u tokko lama akkuma jedhamu jechuudha. Siyaasni yookaan immoo ejjennoon siyaasa irratti isin qabdan kun walitti edamee walitti qabamee sirriitti ilaalamee diiteil ta'ee biyya kana jijjiiruu uummata Oromoo isa rakkachaa jiru isa gadadoo keessa jiru kana jijjiiruu moor ammas jijjiiruu akka danda'u abdiin qaba. Egaa gabanumaan baga jala bultii bara haarawaa 2018 isin ga'e isiniin jecha akkanumallee hundi keessanuu hidha guddicha biyyattiidha humna elektirikaa buqqisiisuu danda'u hidha abbayaatiin baga isiniin ga'e isiniin jecha qophii kan goo kanarraa asirratti xumureetiin jira. Egaa qophiiwwan akkanaa yeroo barbaachisaa ta'e keessatti ammaan boodas kan isiniin dhaqqabu ta'a jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaa hanaa tura.